Nagaan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos lafa hundumaatti isiniif haa baay'atu. Nagaa godha nagaan gooftaa isiniif haa baay'atu. Dubbii sagalee Waaqayyoo guyyaa har'aa wajjin ilaallu. Lammaffaa Xiimotewos boqonnaa 3 lakkoofsa 1 irraa kaasee isa jiru dubbiseen sagalee Waaqayyoo wajjin ilaalla har'a. Kutaan kun akkas jedha: maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos nan dubbisa. Guyyoota gara dhumaatti yeroon sodaachisaan akka dhufu hubadhu. Namoonni warra ofittoo, sassatoo, of jajoo, afuufamoo, arrabsituuwwan, warra abboota isaaniif haadhota isaaniif hin abboomamne, galata hin qabne, warra wanta qullaadhaan morman hin ta'u. Warra jaalala of keessaa hin qabne, warra araara hin jaalanne, warra maqaa namaa balleessan, warra of hin qabne, warra namatti hin madaqne, warra waan gaarii jibban, warra dabarsanii nama kennan, warra eeggannaa hin qabne, warra of arguu dhabuudhaan obbo hoksan, Waaqayyoon jaallachuu caalaa warra waan isaan gammachiisu jaallatan ta'uuf jiru. Akka bakkeedhaan mul'atutti nama Waaqayyoon fakkaatu humna isa nama akkasii keessaa jiru garuu hin galu. Warra akkasiirraa fagaadhu jedha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos maqaan isaa bara baraan haa eebbifamu. Mata duree akkas jedhu irratti sagalee Waaqayyoon ejjeriin ilaalla. Irraa fagaadhu. Irraa fagaadhu. Kutaa sagalee kana keessatti kan nuti ilaallu Phaawulos Xiimotewos mucaa isaa hafuuraa yeroo gorsu akkasittiin jedha. Guyyoota gara dhumaatti, bara isa dhumaatti namoonni amalli isaan qabaatan isaan kanaadha. Ati immoo namoota warra akkasii kana hin akkeessin, isaan duukaa hin bu'ini. Waan gochuun sirraa eegamu, waan isaan fakkaatan, waan isaan godhan, waan isaan shaakalan, waan isaan akkeessan kana dhiiftee waan ta'uun sirraa eegamu ta'i jedhee Phaawulos Xiimotewosiin gorsa. Kutaa kana keessatti sagaleen Waaqa yeroo dubbatu guyyoota gara dhumaatti namoonni warra afuufamoo, warra waliin kabajne, warra waliin dhageenye, of dhageessisuu malee warra namni akka isaan dhaga'u hin barbaanne, warra nama jaallachuurraa ofii isaaniitii jaallatamuu barbaadan, warra ulfina barbaadan garuu ulfina namaaf hin kennine, warra waan gaariin akka isaanii godhamu barbaadan garuu warra wanti gaariin akka isaan namaaf gochuu kan hin shaakalle kan hin barbaanne. Namoota akkasiitu hin ta'a. Ati garuu bakkeedhaan akka isaan yeroo ilaalaman namoota Waaqayyoo fakkaatu. Dubbiin isaanii, arrabni isaanii, jechi isaanii, gochaan wantoonni isaan irraa mul'atu namoota Waaqayyoo isaan fakkaatu garuu humna nama Waaqayyoo keessa jiru hin qaban gananiirudha. Ati garuu isaan kana hundumarraa fagaadhu jedha. Kanaaf sa'aatii kana akkas jedheen sagalee Waaqayyoo isinitti hima. Irraa fagaadhu. Waaqayyoo yeroo tokko tokko akka nuti irraa fagaannu kan inni barbaadu jira. Akka nuti immoo itti dhiyaannu kan inni barbaadu jira. Wanti nuti itti dhiyaannu yoo jiraate maalinni namoota warra wangeela hin beeknetti wangeela qabanneetti dhiyaanna. Warra nu jibbanitti jaalalaan itti dhiyaanna. Garuu hojii isaanii irraa fagaachuu qabna. Namarraa baqanna miti, nama dhiifna miti, gadaamitti galla miti. Namoonni qulqullummaa isaanii eegsifachuu jecha namatti adda ba'anii baala nyaataa gadaamitti galanii iddoo sana keessa jiraatu. Inni sun qulqullummaa isaanii Waaqayyoof adda ba'uu isaanii ni agarsiisu. Waaqayyoof adda ba'uu jechuun waan namarraa fagaachuu jechuun, waan hin barbaachisne irraa fagaachuu jechuun isa miti. Waan namarraa fagaachuu jechuun warra waa namaa hojjetan hin deeggariin, warra wanta hamaa hojjetan wajjin hamaan godhinidha. Malee namarraati adda baana miti. Kanaaf Phaawulos akkas jedha, namoonni warra obbo hoksan hin ta'u, warra nagaa hin qabne hin ta'u, warra eeggannaa hin qabne hin ta'u, bara booddeetti warra of hin argine ta'u, warra jaalala of keessaa hin qabne, warra hin jaallanne ta'u, warra waan gaarii namaaf hin hawwine, warra waan gaarii hin hojjenne ta'u. Ati garuu warra wanta hamaa hojjetan kanarraa fagaadhu. Galanni guddaan gooftaa keenyaaf haa ta'u. Amaloota bara dhumaa kana keessa mul'atan sagalee Waaqayyoo kan inni jedhu
Waaqayyo nama hundumaa jaaladhaa isa isaan jedhan dhiisanii of jaalachuu. Laal obboleessa koo obboleettii koo sittin hima. Namni of jaalatu tokko namni sin jaalatu. Namni of jaalatu bu'aa ati argattutti hin gammadu. Namni of jaalatu gargaarsa kee ati gargaaramtutti hin gammadu. Kanaaf warra of jaalatan irraa baqadhu. Bara dhumaa kanatti namoonni akkasii ta'u. Warra of jaalatan, warra of hin argine, warra waan nagaa warra hin jirre, warra gabii hin qabne, waan isaanitti tolu duwwaa warra barbaadan. Kana hundumaatti Waaqayyo nu haa eegu.